Seektarri kilaastara nagaa faqaa tajaajila si'ataa kennuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf qindoominaan hojjechuu qaba jedhame. Leenjiin dandeettii hooggansaaf ogeessota kilaastara nagaa faqaa cimsuu mata dureewwan garaagaraa irratti guyyoottan sadiif Adaamaatti kennamaa ture xumurame. Hoogganaan damee hariiroo uummataa fi addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Urrisaa leenjii mata duree hooggansa ashaaraa fi kominikeeshinii jijjiiramaa jedhu irratti kennaniin akka dubbatanitti hooggansi jijjiiramaa jalqabni isaas xumurri isaas namarratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba jedhan. Hooggansa ashaaraa ka'umsi isaas nama, galmi isaas nama kan jedhame sana qabadha. Namatu hin jijjiirin an qalamii dibeera, teessoo mana hojii jijjiireera, maal godheera kun ashaaraa kun galtee jijjiiramichaati malee galma jijjiiramichaa miti. Jijjiiramichi dhaqee nama jijjiiruu isaatiin kan safaramu. Ammas kana jala sarara dhaqee nama jijjiiruu isaatiin. Jijjiiramichi nama jijjiireera moo naannoo hojiitu jijjiirame moo namatu jijjiirame kan jiru. Itti gaafatamaa waajjira kilaastara nagaa faqaa obbo Geetaachoo Taamiraat akka dubbatanitti kaayyoon leenjichaa dandeettii raawwachiistummaa qaamolee nagaa faqaa cimsuun tajaajila si'oomina qabu kennuudha jedhan. Kaayyoon leenjii kana manneen hojii kilaastara nagaa fi haqaatiif itti waamamaa ta'an humna raawwachiistummaa isaaniitii fi gaggeessummaa isaanii cimsuudhaan rakkoo kenna tajaajilaatii fi karoora keenya karaa milkaa'ina qabuun hojiirra oolchuuf rakkoo kenna tajaajilaa sana hiikne bu'aa faayidaa uummanni nurraa barbaadamu sana milkeessuudhaaf karaa nu gargaaruu danda'uun kan kennamu. Leenjiin kun akkuma beekamu mata dureewwan adda addaa irratti guyyaa sadiif kennamaa turee jira. Komishinarri Komishinii Farra Malaammaltummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ogatee gama isaaniitiin hojiin seektarri kilaastara nagaa faqaa hojjetu wal fakkaataa ta'uu ibsanii qindoominaan hojjechuun murteessaadha jedhan. Seerri akka malaammaltummaa labsii 181 muraa 2007 yakki malaammaltummaa yookaan hannaa kun maalidha? Akka idil addunyaatitti waliigalteewwan idil addunyaa waliigalteewwan akka Afrikaatitti jiran biyyi teenya Itoophiyaan isaa mallatteessitee fudhattee jirti. Yaadota san hojiirra oolchuudhaaf isa raawwachiisuudhaaf ammoo seerri kun ba'ee jira. Maalummaa isaatii fi seerri kun cabee yogguu argame maal adabsiisuu danda'a? Akkamittis qoratama? Akkamittis adabbiin dhufa? Akkamitti of eeggachuu qaba? Hojjetaan maal irraa eegama? Hooggansarraa maaltu eegama? Seera kana sirriitti hojiirra oolchuudhaaf waan jedhu kan qabatudha. Qaamoleen nageenyaa faqaa kuni hojiin nu hojjennu mana hojiitiin gargar haa taanu malee galma tokkoof hojjenna. Nageenya amansiisaan akka dhufu, olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u, yoo kun ta'e ammoo misoomni ariifachiisaan biyya kanatti dhufuu akka danda'u. Kanaaf utubaa taanee harka ol qabannee hojjechuu akka dandeenyuu fi yaada qalbii keenya walitti finnee qindoominaan hojjechuu akka dandeenyu nu taasisa leenjiin kun dhumni isaa. Hoogganaan abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa Injiinar Jimaa Tulluu gama isaaniitiin seektaroonni kunneen teekinooloojii ammayyaa fayyadamuun kennisa tajaajilaa si'oomsuu qabu jedhan. Kennisa tajaajilaa seektaroonni kun kilaastarri kun hawaasa filataa jiru teekinooloojii akkamiitiin yoo fayyadamne hojii kan keenya kennisa tajaajila kan keenya fooyyessuu dandeenya, hawaasa keenyaaf illee amantaa uumuu dandeenya, tajaajila baay'ee qaqqabamaa ta'e qaqqabsuu dandeenya kan jedhu so teekinooloojiiwwan akkamii filachuu danda'u qabna kan jedhu sanaadha. So sana keessatti teekinooloojii filachuun alattis immoo akkaataa kamiin teekinooloojiiwwan seektara tokko keessatti yookiin immoo biiroo tokko keessatti dalagamu walitti hidhatama keessa qabaatee karaa qindoomina qabu inni tokko kan tokko dubbisuu danda'u akkamittiidhaan karaa irra deddeebiin qabanneedhaani riisoorsii jiru, qabeenya jiru, teekinooloojiiwwan jiru kanneen misoomanii akkamittiidhaan waliif fayyadamnee tajaajila uummata kan keenya kenna kan jedhu jechuudha. Namoonni leenjii kana fudhatan tokko tokkos leenjichi hubannoo hojii keenyaa nuu dabaleera jedhan. Leenjiiwwan mata duree adda addaatiin fudhannee jirra. Egaa leenjii kana keessatti hojii haala qabatamaa naannoo keenya keessatti nageenya mirkaneessuu keessatti qaamni sadarkaan jiru asirratti hirmaannee jirru. Hojii keenya duudhaarraa kaasnee safuurraa kaasnee akkasumas immoo hojii nageenya mirkaneessuu keessatti akka kaleessaatu hin taane arara dhaabannee teekinooloojiidhaan deeggarree hojii keenya teekinooloojiidhaan deeggarree ammayyaawaa taasisnee akkamitti kenna tajaajila keenya hawaasa sadarkaan jiru qaqqabamaa taasisuu keessatti gaheen teekinooloojiin qabu tokkoon isaatiin ilaallee jirra.